Gallu gallu yo jedhu garaan keessani gallu yo jedhu garaan keessani obsitani ma biyya orma teessani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM TV nageenyi keessan badhaadhaan nagaa jira. Alhamdulillah egaa hordoftoota keenya ammas walitti deebinee jirra. Baga nagaa deebitanii jedhanii jecha. Warreen yeroo jalqabaatti gara YouTube channel kanaa dhuftan subscribe godhadhaatii irraa fayyadamaa waan baay'ee akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Kanaaf ammas odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa ta'ee fi gaaffii hedduu keessanii kaasee isin qabadhee dhufee jira. Hamma xumura qophii keenyaatti na wajjin turaan affeerraa kenna. Egaa qophiin amma wajjin turu jechaadha. Odeeffannoo ammas biraan gahu. Mana amma suuraa irratti argaa jirtan kana ji'a tokko moo torbee sadii dura mo'ana kana mo'an qarshii hammam akka gaafatuu fi meeshaalee hammamii akka nu gaafatu isin biraan gahee ture. Kanaaf namoonni baay'een isuma kana bolokkeettiidhaan kaasuu yoo barbaanne qarshii hammam nu gaafataa herreega isaa nu hojjetu jettanii yeroo baay'ee na gaafataa turtani. Kanaaf guyyaa har'aa herreega isaa isiniif hojjete isiniif dhufee jira. Isatti osoo hin seenini manichi jalqaba irratti manicha luukii 40 yookaan ammoo kutaa tokkoo fi hagicha kan qabu jechaadha. Kanaaf egaa mana luukii 50 gadi naannoo 30 hamma luukii 40 manni jiru kutaa tokko caalaa kan qabachuu hin dandeenye jechaadha. Kanumatti osoo hin darbin namoonni baay'een gaafii isin gaafattan ifa ta'uu dhabuu irraa kan ka'e deebii isaa akkasiin deebisuuf baay'ee tokko na rakkisee jira jechaadha. Fakkeenyaaf manni tokko kutaa hagana qaba jedhameetiin kan beekamu yoo maal ta'e waan jiru adda baastanii gaafachuu hin dandeenye jechaadha. Maaliif egaa manni tokko mana fincaanii fi hagicha itti dabalameetiin kutaa hin jedhamu jechuun fakkeenyaaf mana luukii 75 haa ta'u mana luukii 75 mana luukii 60 70 fi 75 kun kutaa 6 qabaa jettanii akkasitti namoonni gaafatan jirtanii. Kanaaf manni luukii 70 fi luukii 75 kun kutaa 3 hamma kutaa 4 ol qabachuu gonkumayyuu hin danda'u jechaadha. Hin danda'amu waan hin danda'amne. Kanaaf yeroo gaafii akkasii sana gaafattanii kutaa hagana qaba jettanii yeroo gaafattanii mana fincaanii ittiin dabalina hagicha ittiin dabalina waan achirraa hafe keessatti kan kukkutamee jiru kutaa kukkutamee jiru san isa qofa kutaa kan jedhamu malee hagichaan kutaa jechuu hin dandeenye mana fincaaniitiin kutaa jechuu hin dandeenye. Kanaaf akkasitti adda baasaa gaafadha. Egaa inni biraa immoo mana keessatti yeroo mana jalqabdanii hin xumurre erga jalqabdanii booda sadarkaa amma jiru kanarraa xumuruu meeqaan xumuruu danda'a jettanii namoonni gaafatan meeshaalee akkamii akkatti barbaaddan. Fakkeenyaaf mana fincaanii keessa isaatti barbaadamu seeraamikii jigsamii galchuu barbaadamu jigsamii girgiddaa galchuu barbaadamu qalamii akkamii shaafii kwartisii kan akkamii fayyadamu akka barbaadan isa kan adda baasaa gaafadhaa fi adda baaftanii yeroo gaafattan deebii gahaa ta'e argachuu ni dandeettan isiniin jecha. Egaa gara odeeffannoo qabadhee isin dhufeetti yoo isin dabarse manicha amma isiniin jedhe kana manicha kutaa tokkoo fi hagicha qabu yookaan ammoo tuyyuu luukii 40 ta'e kana mukaan isin biraan gahee jira. Isuma mukaan hojjette kana bolokkeettiin ijaaruudhaaf ammoo qarshii hammam nu gaafata. Warroonni jettanii gaafatanii kanaaf kallattii maal guyyaa har'a meeshaaleen kun yookaan ammoo dhakaa qarshii hammam nu gaafata, simmintoo qarshii hammam nu gaafata. Mukaafis ta'ee bolokkeettiif waan hunduma walii galaa dhugeessaaf kaffaluuf qarshii hammam nu gaafata kan jedhu tokko isaatiin isin biraan gaha. Viidiyoon gabaabaa waan ta'eef amma xumuraatti kan hordofaa isiniin jecha. Jalqaba irratti manichi dhakaa gaafata mana mukaas ta'ee mana bolokkeettiin ijaaramu dhakaa gaafata waan ta'eef dhakaan manicha kanaan dhugoo meetira kiubiidhaan meetira kiubii 18 jechaadha. Yookaan ammoo makiinaatti gurguramu naannoo makiinaa 3 kan barbaachisu magaalatti gama qarshiitti yoo jijjiirre qarshii 7,500 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Dhagaan manicha kanaaf gahu. Egaa kanaaf goonee booda simmintoo fi ashaawwan manicha kanaaf gahu ammoo hammam kan jedhuudhaaf simmintoo manicha kanaaf gahu kuntaala 60 nu gaafata. Kuntaalli 60 kun yeroo kana gabaarratti qarshii 700 kan gurguramu jechaadha. Simmintoo kuntaalli tokko naannoo baay'eetti kanaan kan gurguramu irra caalaatti 800 fi 850 naannootti gurguramu jira. Kumaan naannootti gurguramutu jira jechaadha. Kanaaf warroonni qarshii hammasiitiin bitaa jirtan yookaan haala kanaan saamamaa jirtan naannoo inni 700 jirutti deemtanii bitachuu danda'uudha qabdan jechaadha. Kana qofa osoo hin taane naannoo Finfinnee fi naannoo magaalaa Finfinneetti qarshii 500 hamma 600 kan gurguramutu jira. Isa kana adda baafadhaati naannoo inni gatii isa gadi bu'aatti bitadhaatiin jechuu barbaada. Kanaaf kuntaala 60 kana qarshiitti yeroo jiru qarshii 42 nu gaafata jechaadha. Simmintoo manicha kanaaf nuuf gahu. Egaa ashaawwan manicha kanaaf nuuf gahu makiinaa 2 walakkaa nu gaafata. Kanaaf qarshii 6 galee jira jechaadha. Innis naannoo hedduu keessatti qarshii 5 ture amma innis qarshii 6 galee jira jechaadha. Maaliif yeroo gannaa kana baay'ee hin argamu. Ijaarsis yeroo kana waan baay'atuufi ashawaanis yeroo kana baay'ee hin argamne fe'iinsaafis haalli mijaa'aa waan hin taaneef innis dabalee jira qarshii
jaha galee jira jechuudha. Walumaa galatti qarshii 15,000 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha manicha kanaa. Itti aansuudhaan sibiilatu jira yookaan ammoo feerroo gatii isaa san biraan gahee ture. Kanaaf feerroo abbaa 12 fi mana biillaa fi mana xixiqqaa kanneen sibiila abbaa 12 fi abbaa 10 qofatti kan itti fayyadamnu jechuudha. Abbaa 14 fi abbaa 16 kanaan wanti itti xaartanii isa bituudhaaf isin barbaachisu yookaan ammoo qarshii baaftaniif hin jiru. Biimii gubbaarraatii fi abbaa 12 fayyadamtan kan lafarraatii abbaa 10 yoo fayyadamtan gaarii jecha kolooniin isaas abbaa 10 fi abbaa 12 yoo fayyadamtan gahaadha waan ta'eef kanaaf abbaan 12 fi abbaan 10 qarshii itti meeqataa kan jedhuu fi abbaan 12 beerga 30 beerga 23 abbaan 10 beerga 31 walumaa galatti yeroo kana abbaan seen miilimeetira 10 kun beergaan tokko jecha qarshii 500 fi 35 kan gurguramu yoo ta'u abbaan 12 qarshii 770 gurgurama jecha walumaa galatti sibiilli kun abbaa 16 abbaa 10 fi qarshii 16,600 waan gaafatu abbaa seentimeetira kan miilimeetira 12 kan ammoo feerroo abbaa 12 kanaa fi qarshii 17,700 gaafata jechaadha. Walumaa galatti sibiila kanneen lamaan isaa yoo qabate abbaa 10 abbaa 12 qarshii 31 qopheessinaan nuuf 35 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Feerroo gosa kamiyyuu manicha kana keessatti kan nu barbaachisu koloonii isaarraa qabee hamma biimii lafarraatii fi biimii gubbaarraatii fi kutaa keessattis yoo itti fayyadamnas ta'e kennaa fi kutaa tokko waan qabuu fi koloonii tokko qofatu nu barbaachisa waan baay'ee nu gaafatu miti. Qarshii 35 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan istaafaanii namicha kana barbaachisu. Kiloogiraama 20 nu gaha jechaadha. Yeroo kana gabaarratti kiloogiraamni tokko qarshii 100 qarshii 90 kan gurguramu jechuudha. Walumaa galatti qarshii 1,800 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Istaafaan kun itti aansuudhaan balbala manicha kana nu barbaachisu jechaadha. Kutaan tokko waan ta'eef balbala tokkotu jira. Balballi kun qarshii 6,000 hamma qarshii 7,000 isin dalasiifamuu ni danda'a jechaadha. Balbala bareeda egaa kwaalitii qabu qarshii 7,000 dalasiisuu ni dandeettan jechaadha. Egaa asirratti namoonni baay'een qarshii 10,000 malee nu hin jedhanii qarshii 10,000 gadi hin jiru balballi kun akkamitti qarshii 6,000 hojjetamu warroonni jettanii garaagarummaa qaba. Asirratti wanti beekuu qabdani kan mukarraa hojjetamu kan MDF irraa muka hojjetamuu fi kan almuuniyeemii irraa hojjetamutu jira. Egaa balballi kun almuuniyeemii irraa kan hojjetamu balballi tokko kun qarshii 10,000 kan inni hojjetamu fi qarshii 11,000 naannootti hojjetamu jira. Almuuniyeemii balbalichi kun baay'ee kan muka MDF kanarraa hojjetamu immoo qarshii 6,000 hamma qarshii 7,000 hojjetiifama. Akkasitti hubadhaa isiniin jedha. Inni sibiila ammoo alarraas ta'ee kan foddaa isaa qabate meetirii iskeeluu kan ammoo kaaree 15 fi walakkaadha jechaadha. Kanaaf kaareen 15 fi walakkaan kun gam qarshii itti hojjechiiru qarshii 1,000 kaareen takkittiin qarshii 1,900 hojjetamtu jechaadha. Walumaa galatti qarshii 30,000 dalasiisuu dandeenya. Inni kun qarshii 7,000 balbala keessa manaa ta'e balbaloota alarraa kanaa fi qarshii 37,000 manicha kana xumurachuu yookaan ammoo dalaksiifachuu ni dandeenya jechaadha. Inni itti aanu daawitiin balbala kanaaf barbaachisu jira waan ta'eef balballi alarraa kunniin daawitii barbaada. Egaa daawitiin kun sadarkaa garaagaraatu jira. Sadarkaa lamaantu jira. Kan mul'isuu fi kan hin mul'ifnetu jira jechaadha. Kanaaf balbala kana keessatti balbala xiqqaa yookaan ammoo kaaree 3 kan ta'u isa hin argisiifne san fayyadamuun dirqama jechaadha. Maaliif keessa isaatti yookaan haguuggii fayyadamuu hin dandeenyu baay'ee. Kanaaf qarshii 10,000 nuuf gahaa jechaadha daawitiin kun. Walumaa galatti kan argisiisu san qofa hin fayyadamne yoo ta'e qarshii 6,000 nu gahuu ni danda'a. Inni argisiisu kun gatii isaas baay'ee tokko gadi bu'aadha. Kaareen tokko qarshii 500 kan inni gurguramu inni kun ammoo qarshii 1,300 gurguramu. Walumaa galatti hundumayyuu kan argisiisu hin fayyadamu yoo ta'e qarshii 6,000 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa isa keessa balbala xiqqaa fi balbala guddatu jira. Balbala xiqqaa kana kan hin argisiifne san fayyadamne isa guddicha hagicharraan jiruu fi fodda daawitii yookaan ammoo gilaasii isa argisiisu kan fayyadamnu jenni qarshii 10,000 gaafachuu ni danda'a jechaadha. Itti aansuudhaan bolokkeettiidha. Bolokkeetti manicha kana barbaachisu sadarkaa lamatu jira. Karvii fi noormaalii kan ta'etu jira. Kanaaf abbaa seentimeetira 15 qarshii 10 jira. Inni kun ammoo karvii kan ta'e boca maramaa kan qabu jechaadha. Qarshii 35 gurgurama yeroo kana gabaarratti. Walumaa galatti bolokkeettiin kunniin gosa lamaaniifuu qarshii 21 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa manichi kun bolokkeettiidhaan akkuma malee gubbaa isaa irratti muka barbaada. Manni manicha kanaaf nuuf gahu qarshii 10,000 qopheessuu ni dandeenya jecha qarshii 10,000 nuuf gaha. Egaa elektiriikii manicha kana keessa harkisuudhaaf dabalati
kutaafis kan hagicha irraafis iddoo baay'eetti jechaadha shiboon yookaan ammoo haanni elektirikii manicha kana keessa kan harkifamuu fi mana fincaanii hojjechuudhaaf qarshii 15,000 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Ammoo qarshii 15,000 qopheessina nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa manichi kun eega finishingii irra hin geenne booda Berketiin isa uramee fi keessa shiboon kun kan harkifamu jechaadha. Kanas oduu sadarkaa manicha finishingii isaa irra hin gahine yookaan ammoo osoo ashawaa hin rukutin fi qalamii hin dibin shiboo manicha kana keessa harkisuu qabdan jechaadha. Kanaaf ogeessi garaagaraa yeroo baay'ee wanta kana nama mudata. Ogeessi garaagaraa waan hojjetuu fi ogeessi jalqaba hojjetu waan ofii hojjetee biraa deemu kan elektirikii keessaa keessumaa shiboo keessa harkisu yeroo biraa dhufe mana keessa isin jala cabsuu danda'a waan ta'eef yeroo sadarkaa dhumaarra hin geenne isa kanas harkisuu qabdan jechaadha. Kanaaf qarshii 15,000 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Itti aansuudhaan seeraamikii fi jigsamii duratti san biraan viidiyoo darbe kana dura hojjedhe irratti gatii isaa san biraan gahee jechaadha. Manichi kun mana luukii 40 keessi isaa seeraamikii fi yookaan shaklaa fi kornisi yeroo hojjisiifnu kaareedhaan kan dalagsinu jechaadha. Manichi kun kaaree 60 ta'a. Seeraamikii galchuu barbaanne qarshii 24,000 kornisii galchuu barbaanne qarshii 21,000 walumaa gala seeraamikii fi kornisiidhaaf qarshii 61,000 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Inni ta'an qorqorroon manicha kana luukii 40 isiniin jedhee jira. Luukiin tokko yeroo kana gabaarratti qarshii 325 hamma qarshii 300 kan gurguramu jechaadha. Egaa sadarkaa tokkoffaa yoo fayyadamu qarshii 325 gurgurama waan ta'eef walumaa galatti qarshii 13,000 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa mismaara manicha kana barbaachisu qarshii 2,000 nuuf gahuu ni danda'a. Egaa sadarkaa kanarraa geennee wantoota nu barbaachisan hunda erga xumurree kornisii isaas galchine lafaras egaa seeraamikii isaa galchine maaraa yookaan immoo shiboo elektirikii mana keessa harkifne waan hunda erga xumurree booda jigsamii girgiddaatii fi kwarteesii alarraan yookaan qalamii halluu alarraan dibuu fi keessa manaattis dibuu jechaadha. Kanaaf isaaf qarshiin 15,000 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya manicha kanaa fi meeshaaleen barbaachisu gama qarshiitti jijjiiruu kan immoo meeshaalee manicha kana barbaachisuuf bittaadhaaf qarshiin manicha kana kan nu barbaachisu qarshii 270 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Qarshii ogeessaa kaffallee osoo of biratti hin dabaltin. Ogeessi mana kan nu ijaaruu danda'u qarshii 80,000 qopheessina manicha kana jalqaba sadarkaa akka amma jenne kanatti bareechisee ijaaree gahuu ni danda'a. Qarshii 80,000 qopheessina isaaf ni gaha jechaadha. Walumaa galatti ogeessaa kaffaluu dabalatee bittaa meeshaalee manicha kana barbaachisuuf walumaa galatti qarshii 350 qopheessina manicha kana bifa amma jenneen diizaayina ofii keessanii barbaadan filattanii ijaarsisuu ni dandeettan jechaadha. Video kanarraa baay'ee akka fayyadamtanii fi akka itti gammaddan isaaf qaba. Video biraatiin hamma walitti dhufuutti nagaan nuuf tura irra deebi'uudhaan like godha video keenya share waliif godha wal biraan gaasiniin jira. Video biraatiin hamma walitti dhufuutti nagaan nu tura nageenyi keenya bakka jirtan. Galuu yoo jedhu garaan keessanii galuu yoo jedhu garaan keessa obsiitanii maa biyyaa